Tole hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtanitti hundumti keessan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumaa danda'u isiniif haa ta'u jedha. Amma kana sitti dhiyaadhee fi ergaa gabaabaa Dooktarri Luba Bal'inaa Sarkaa gara mana isaanii isa barbaraatti waamamanii fi ergaa gabaabaan qabu dubbachuuf asitti argame. Namni kamiyyuu gaafa gara biyya lafaa kanaa dhufu akeeka waaqayyootiif mul'ata waaqayyootiin dhufa. Gaafa waamamus akeeka waaqayyootiin waamama. Waaqayyo calluma jedhee nama kamiin gara lafa kanaa hin fidu. Kaayyoo mataasaaf akeeka mataasaaf hojii ittiin hojjetuuf fida waaqayyo. Dubbii waaqayyoo akkas jedha. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti nu keessaa tokkollee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu, tokkollees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiif jiraanna, yoo duunes akeeka gooftichaatiif duuna. Egaa jiraannus duunus nu kan gooftichaati jedha. Maqaan isaa galateeffamu. Namni tokkollee nu keessaa tokkollee akeeka ofii isaaf hin jiraatudha. Jiraachuun keenya akeeka waaqayyooti. Akeeka ofii isaatiifis nu uume waaqayyo, akeeka isaatiifis jiraanna. Yoo duunes kan isaati, yoo jiraannes kan isaati nu. Dooktarri Lubni Bal'inaa Sarkaa bara waaqayyo gara biyya lafaa kanatti isaan fidee gara hojii mootummaa isaatti isaan waamee kaasanii biyya Itoophiyaa kanaaf nama bu'aa guddaa buusedha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus lallabuudhaan, ifachuudhaan, gorsuudhaan, barsiisuudhaan ayyaana waaqayyo isaanii kenneen saba waaqayyoo jajjabeessuun waldaa kiristaanaa qulqulleessuudhaan dibata waaqayyo isaanirra kaa'een lafa kanaaf, dhaloota kanaaf, biyya kanaaf eebba ta'anii waaqayyo bara isaaniitti dhimma ba'ee
guyyaan isaa geenyaan immoo gara mana isaatti gara gooftaa isa tajaajilaniitti sassaabamaniiru. Kun nama gaddisiisu. Sababni isaa akeeka Waaqayyo isaan uumeef sanaa haala kamiinatu hin daangayin, haala kamiinitu hin daangeffamin bara mootummaa dargii bara rakkinaa keessa illee dhaabbatanii si'a meeqa hidhamanii, si'a meeqa reebamanii haalli kunitu isaan hin danqin hojii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos amma dulluma isaaniitti hojjetaniiru. Kun mo'icha guddaadha. Phaawulos dorgommii koo xumureeraa fiigicha koo fiixaan baafadheeraa jedha. Namoonni baay'een gaafa du'an lafa awwaalaa gaafa dhaxxanii dorgommii koo xumureeraa jedhu. Du'uun dorgommii ofii xumuruu miti. Mul'ata Waaqayyo nama keessa kaa'e sana galmaan ga'uun garuu fiigicha ofii xumuruudha. Abbaan keenya kun waamicha Waaqayyotti isaan waame kanaaf gatii guddaa baasanii fiigicha isaanii xumuranii ulfinaan mana isaanii galgalaatti sassaabamaniiru. Kun baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Sabab isaa namni biyya lafaa kanarratti hattuu ta'e saamtuu ta'e maqaa gadheen hojii gadheenii in sassaabama. Hojii Waaqayyoo keessatti maasii Waaqayyoo keessatti hojjetanii ulfinaan waamamuun kabaja guddaadha. Waaqayyo bara isaanii keessatti hojii aangoo isa hojjeteef ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf bara jiraatanitti hojii mo'ichaa hojjetaniiru, biyyaaf dhalootaaf eebba ta'aniiru. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Isa mana isaatti isaan waammatee gooftaa keenyaafis galanni haa ta'u. Maatii isaaniif amantoota biyya kana keessa jiraniif immoo gooftaa Yesuus jajjabina akka inni kennu hin kadhannaa, hin amannas. Inni abdii nuuf kenne Waaqayyo amanamaadha. Akka warra abdii hin qabne hin ta'inaa jedha Tasalonqeessa duraa 4:6. Kiristoosii wajjin atoo jirru yoo duun isaa wajjin hin jiraannaayidha. Du'a fooniitu hin jiru innee lallabnu nuyi. Du'a garasitti garuu jireenya jira jennee lallabnaa. Wangeelli keenyas akkas nuun jedha. Kanaaf amantoonni araaraatii fi dhaggeeffattan hojii Waaqayyo bara isaanii keessatti hojjeteef isa Waaqayyo ittiin dhimma ba'ee wangeela mootummaa isaa bal'isee ittiin ilmaan namaarraa doofummaa ifatee aangoo diinaa ifatee gargaaree fi Waaqayyoon hin galateeffanna. Galanni isaaf haa ta'u. Mo'icha guddaadha kun. Isatti waamaman sana fiigicha ofii keessatti xumuruun. Akkasuma immoo gooftaa Yesuus Kiristoos waldaa isaa kan inni jajjabeessuuf kadhata gabaabaan kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa si galateeffanna. Bara Dooktar Luba Bal'inaa Sarkaa keessatti hojii hojjette ayyaana isaaniif laatte mo'icha isaaniif kennite hundumaaf galanni si haa ga'u. Akeeka keetiin gara biyya lafaa kanaa dhufaniiru. Akeeka keessatti immoo hojii mootummaa kee, hojii ulfina kee hojjetaniiru. Hojii namatti tolu, hojii si Waaqayyotti tolus hojjetaniiru. Mul'ata isaanii laatteen saba kana biyya kana tajaajilaniiru. Hojii isaan hojjetan, hojii ittiin hojjette kun isaan hojjetu hin taane hojii keessaan hojjette kun lafaafis biyyaafis bu'aa buuseera. Ija danuu godhateera. Kun jabina isaaniif dandeettii isaaniitu hin taane situ jabina ta'eefi inni bara isaanii irratti hojii gaarii kana hojjette galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafarratti maqaan kee ulfaatu. Nama biraa gaarummaan tokko hin jiru. Situ hojii gaariif nama qopheessaa. Situ hojii gaarii nama hojjechiisaa. Waaqaaf lafarratti ulfaadhu. Maatii isaaniif immoo jajjabina ayyaanaa humna kenniif. Akkasumas amantoota waldaa kiristaanaa ayyaana keetiin jabeessi. Humna keetiin jabeessi. Humna keetiin dhaabi. Hangafni tiksootaa gaafa mul'atu gonfoo gad deebi'aa hin adeemne hin fudhattu dubbiin kee akkuma jedhu. Gatiin dadhabbii qajeelotaa jireenya dubbiin kee akka jedhu jireenya bara baraatiif gara mootummaa keessa bara baraatti waan isaan sassaabdeef biyya lafaa rakkinaaf gidiraan guute kana keessa gara mana keessa boqonnaa sanatti waan isaan waamteef si haa galatu. Waaqaaf lafarratti ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Thank you.
وسنا سفا يمادانيتو لنا حزبنا بزا حزبنا بزا يا غريتو وسنا سفا يمادانيتو لنا يسنا بجا بالطاق بزيرا كتاب بليل انجلت بزا كل بتنيا مدوركنا يمات ماكين مسافنا كنات تساكا مملكة ورتا هدت شادك كتاي مسكين انبها سفا لديك كهور متنعون حزبنا بزا حزبنا بزا يا غريتون وسنا سفا يا مالنيتون لنا حزبنا بزا يا غريتون وسنا سفا يا مالنيتون لنا Oh hallelujah Oh hallelujah Hallelujah Iyashennefe Zeralem Rari Endamlakachi Yamlekadani Keto yemale Teweradani Tuhetin semto Miskin yehoji Ketim miketa Adebabayu Bebetu teko Yemyalemenim Ende Wadala kırıkta cimcema Hizbina bezza Hizbina bezza Hizbina bezza Ya geritun Vesena sefa Yemara lejun Lenya tereka Hizbina bezza Hizbina bezza Hizbina bezza Ya geritun Vesena sefa Yemara lejun Lenya tereka Oh hallelujah Oh hallelujah Hallelujah Iyashennefe Zeralem Rari Endamlakatin Yaለው Tadagi Keto yetale Tewedala Cuhetin semto Miskin dehoji Zeyt yemikeba Adebabayu Bebetu teko Yemyalemelim Ennetemba Ejatebetem Hizbina beza Hizbina beza Ya geritun Vesena sefa Yemaranitu Lenyate Hizbina beza Hizbina beza Ya geritun Vesena sefa Yemaranitu Lenyate እግዚአብሔር ብዙ ደስታ ብዙ ጭብጨባ ብዙ ክብር መዘምራንን አመስግኑልን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ ተባረኩ ከዚህ በመቀጠል ወደ መጨረሻው ፕሮግራም እየሄድን ነው የአበባ ማስቀመጥ ስነ ስርዓት ነው የምናካሂደው ስለተገስታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ስም ጠራለ ተቋምም ስም መጠራለው ባካችሁ ጊዜ ላለመውሰድ ወደዚህ ጋር መጣችሁ ያበባውን ጉንጉን እንድታስቀምጡልኝ አንድ ጊዜ ልጥራና ሁላችሁም ወደዚህ ጋር እንድትመጡ በአክብሮት ጋብዛለሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ተወካይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተወካይ
የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ተወካይ፣ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተወካይ፣ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወካይ፣ ከበት ዳንቻ አበቤ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። በመቀጠል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የአበባ ጉንጉን ያኖሩልናል። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የጴንጤኮስታል ህብረት የወንጌል ባላደራ
የቀድሞ የሚሽን ተማሪዎች ማህበር የሚሽን ተማሪዎች ማህበር ተወካይ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተወካይ ቀድሞ ያገለገሉበት የለቀምት ሲኖዶስ ተወካይ Win Souls for God Evangelical Ministry Awash Insurance ተወካይ ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻውን መርሃ ግብር እናከናውናለን። አሁን ወደዚህ የአባታችንን የቄስ በሊና ሳርካን ባለቤት ወይዘሮ ወፋችሁ ይታያል። ወደዚህ ጋብዛለሁኝ። እሳቸው የምስጋና መልእክት ካስተላለፉልን በኋላ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ የመጨረሻ ቡራኬ ሰጠውን ወደ ቀጣይ መርሃ ግብር እንሄዳለን። በዚህ ስለምንዘጋ ስለ ትዕግስታችሁ፣ ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ አክብሮታችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ባካችሁ ወይዘሮ ባችሁን ተቀበሉልን። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ናቸው። በዚህ ምክንያታቸው የቄስ ቤተሰቦች ናቸው። የቄስ ቤተሰቦች ናቸው። አዲስ አበባ ከንቲባ እንደዚህ የቤተ ክርስቲያን ሁሉ ወይ ደግሞ የአማኞች ወይ ደግሞ የእምነቶች ሁሉ ኃላፊ እንደዚሁም በዚህ ቦታ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ የቄስ በልና አምስተኛው ልጃቸው ነኝ። ቄስ እስክንድር በልና እባላለሁ። እኔም አገልጋይ ነኝ
አልፉት 20 ዓመታት ቤተክርስቲያንን ሳገለግል የቆየው ሰው ነኝ። እኔም በአባቴ በቄስ በልና የተዘራብኝ ያበቅለው እኔም ያንን ስራ ያካሄድኩ ነው። እግዚአብሔርን ስራ እየሰራው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለዚህ ደግሞ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኔና በቤተሰቦቼ ቦታ ሆኜ በእውነት ስለሆነው ትልቅ የእግዚአብሔር ስራ ይሄን ነጭ ልብስ ለብሰን በፊት እንድንቆም የጠየቁን በተለያየ ጊዜ ነጭ ልብሳችሁ እየዘመራችሁ እግዚአብሔርን እያከበራችሁ ሸኙን ስላሉ ያንን ቃል ለመጠበቅ እኛም ይሄን አድርገናል። እናንተም ይሄን አድርጋችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። addana badde singalate fatu kofisi baay'een gammadee waanan jedhu sin qabu ifa kana arguufi beeta mangistii kana dhufee ifa arguufi ammayyuu ifa kana nuuf qaxxalu waaqayyo gooftaan immoo sinaa eebbisu warra fiqaada godhee kana ifa nuu godhe kana immoo ulfaadhaa bara baraa waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo immoo hundumaa caalaa hunda keessan eebbisa gooftaan iddoo keenya gore. waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa galatooma ሐምሌዳን እባካችሁ እናታችንን በአክብሮት ከልጆቻቸው ጋር አምስተኛው ልጅ ቄስ ነው። የዘሩትን ማጨድ ይሄ ነው። እባካችሁ አሁን በጣም በደመቀ አክብሮት ተቀበሉልን። ደክመናል። ከነድካማችን አንድ ጊዜ ሁላችንም ቆም ብንበልና ዶክተርን ተቀብለናቸው የመጨረሻ መልእክታቸውን እንደ ቆመን ተቀብለን በዛው እንወጣለን። ተቀበሉና የተባረካችሁ በመጨረሻ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ደግሜ አሁንም አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሪ ስለዚህ የተደረገልን ቸርነት እጅግ በጣም ማመስገን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እስከ መጨረሻ ታግዛችኋል። ፕሮግራሙ ረዥም ነበረ። ነገር ግን በእኛ ያለው የነበረው ታሪክ የምንሰማው ጉልበት ጨምሮልናልና ብዙም የምንቆይ ይመስለኛል። ጊዜ አይጨልም። ግን አስክሬንም ደግሞ ወደ ማረፊያ ስፍራው መውሰድ ግድ ስላለብን ነው። ክብር እንዳለው ማገልገል ራሱ ክብር እንዳለው በዚህ በዶክተር ቄስ መሊና ሳርካ አይተናል። ያላችሁ እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌጋሲያቸውን እናስቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። ከተገለጠ የክርስቶስ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፓስተር ማሪ ተረፈ ነኝ። ምልህ ይሻላል ብዛት
አቤል